السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشما وردفتوتا في كبجمتوتا حركفون ججا وروني ماتي كوتهم سبسكرايب جوتن جلاتوما سنزالت لايك جوتشو إن الرانفتنا وروني فيديو كويلالتني سبسكرايب وصون قرين ماتي كو hintahin koota maatii kootaa isiniin jedha akkasuma laayik sheer godha kanaaf hundi keessanuu galatooma isin jaaladha har'a kan hin qabadhee dhufe daa'imman keenya maan nyaachifna yookiin gaafa nyaata jalqaban maan nyaachisuu qabna ji'a meeqarraa nyaachisuu qabna kan jedhuuf daa'imman keenya gaafa baatii jaha gahanirraa yookiin guyyaa baatii jaha gahanirraa nyaata dabalataa harma haadhaa yookiin aanan malee kan qopheessinuuf nyaatota fiffilatamoo ta'e akkasuma immoo fayya qabeessa ta'e kan jalqabnudha. Fakkeenyaaf daa'imni keenya baatii jaha gaafa gahe akkuma biyya keenyatti baratame arraabbii gahee jedhamu san gara nyaataa aanan kan quubsine yookiin garaa kan geenneef osoo hoosisuun irra filatamaa tahuu nyaata dabalataa kan garaan geessine yookiin kan quubsine waan taheef jecha namoonni hundi aanan hin qabanii kanaaf haaluma salphaan mana keenya keessatti abukaadoo tokko qopheeffannee fakkeenyaaf abukaadoo dhiqnee quuncifnee firii isaa keessaa baafnee murree jechuu walakkaa tolchinee bakka qorraa firiijii keessa keennee walakkaa ammoo mummurree haala kana fakkaatuun saanitti naqanna. San booda hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haaluma salphaa taheen jechuudha. Mana kee keessatti garuu meeshaa ittiin daayitu yookiin ammoo tuyyuu maashina waa juuzii daaku qabaachuun dirqama. Kacammaqu jechuudha. Kanaafi aanan daa'ima keetii kan daa'ima obaaftu kamiyyuu haa ta'u milii 35 irratti milii 35 yoo jedhu xuunxoo daa'imni ittiin hodhu yoo qabaatte xuunxoo isaa sanitti milii 30 irra xiqqoo ol dabarsitee jechuudha. Lakkoofsa 30 irra akkasitti itti gootee booda sanii maashina kan kee kan cimmaaqii sii cammaqu xiqqaa tahus guddaa tahus rakkoon qabu garuu xiqqaa osoo ka daa'ima qofaa tahee irra filatamaadha. San booda hordoftoota fi kabajamtoota kiyya abukaadoo haala kana fakkaatuun daayinee qopheeffannee jechuudha. Saanii qulqullina qabutti maanka daa'imaa dhuunfatti qopheeffannee booda sanii daa'ima keenya nyaata isaa barsiisuu akkasuma nyaachisuu nurra dirqama. Kanaaf nyaata filatamaa fayya qabeessa ta'e abukaadoon beekamaadha. Waa hedduuf nu fayyada. Daa'ima keenya gaafa nyaata jalqabsiifnu hanga daa'imni jabaatutti osoo nyaachifnee filatamaadha. Itti aansee qabxii lammataa ammoo irratti muuzii tokko meeshaa qulqullina qabuun muuzii qulqullina qabdu osoo hin qoncisiin dura muuzii irraa dhiinee meeshaa irra kattafu akkasuma kan ittiin kattafnus fayya qabeessa qulqullina kan qabu qopheeffannee muuzii keenya haala kana fakkaatuun kukkutannee yookiin kattafannee yookiin mummurannee saanitti naqanna. Booda sanii shuukan bulleeffanna. Kun maashina nun barbaachisu. Shuukan haaluma argitaniin haala kana fakkaatuun bulleeffannee aanan reef milii 30 irratti itti naqannu yookiin 35 irratti itti naqannu. Muuziin waan laafaa uumamaan taheef jecha akkasuma laafinsa uumamaan qabuuf hin hirrifna. Aanan hanga takka jechuudha. Walakkaa milii sanis 30 sanis tahuu mala milii 10 hin beekamu. Kanaaf gabaabamatti akka isinitti toletti ilaaltanii muuziin ufiyyuu dhangala'aa waan taheef baay'ee aanan waan isin hin barbaachifneef giraama 10 qofa aanan kan itti gootan. Itti aansee ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kuni nyaata biyya keenyatti beekamu haayisaadha. Haayisaa qulqullina qabu qulqullaayaa qopheeffannee daakkan. Barbaadan mana keessanitti barbaadan mana baaburaatitti daakadhaa fidadhaa. Haaluma salphaadhaan jechuudha. Haayisaan keenya erga daakkamee garuu manatti illee yoo daakkattan rakkoon qabu meeshaa yoo qabaatan jechuudha. Maali jennaaniin giraama 100 waan xiqqoo giraama 100 jechuun waan xiqqishuu yeroo takkitti daa'imni nyaatu waan taheef jecha haayisaa haala kana fakkaatuun daayinee bulleessinee erga geessinee bullaayaa tahuu qaba. Akka fakkeenya muuqii namni hin beekne hin jiru jedha. San booda bishaan distiin naqannaa. Distiin qulqullina qabaachuu qaba. Kan daa'ima qofaaf itti qopheessinu tahuu qaba. Bishaan erga danfee bishaan sanitti haayisaa keenya hanga nu barbaachise maankaa 2 hanga 3 itti godhanna. Maankaan 2 illee rakkoon qabu haala kana fakkaatuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bishaan baay'ee xiqqoo tahuu qabaa jechuudha. Maankaa 2 illee rakkoon qabu maaliif daa'imni warreef nyaata baratuuf jechuudha. Adadumaan irra dabalaa deemtanii san booda haala kana fakkaatuun bilcheessina. Ibiddarra walakkaa sahaa turuu qaba. Haayisaa qofa jechuudha. Midhaan tokkoyyuu ka hin dabalan qadaannee akka ukkaamamee booda sanii akka haala kana fakkaatuun bilchaatutti akka muuqii tahuu qaba yookiin ammoo akka marqaa osoo hin tahin nyaata dhangala'oo tahuu qaba. Lallaafuu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa walakkaa sa'aa erga bilcheessineen booda haala kana fakkaatuun saanitti dhiyeeffannee daa'ima keenya nyaatan jalqabsiisuuf akkasuma nyaachisuun baay'ee nyaata gaarii fi filatamaa kan taheedha. Isiniin jedha hundi keessanuu akka irraa fayyadamtan akkasuma immoo tuyyuu jaalattan abdii qabaa. Subscribe gochuu asumaan hin irraanfatina. Qabxiin itti aanu
kuni hin beeytan jedhee yaada. Ataraa asheetaa namni guutuun ataraa namni hin beeyne hin jiru. Ataraan daa'imaaf baay'ee nyaata barbaachisaadha. Ataraa keenya dhiqannee ibidda irratti affeella. Ataraan asheeta tahuu qaba. Jiidhaa jechuudha. Jiidhaa kana affeellee jiidhama kana asheetuma kana affeellee booda sanii dhiidhaa haala kana fakkaatuun jechuu erga affeellee geessinillee bishaan affeelleen san keessaa gannaa'inaa booda sanillee hin dhiidhaa bishaan qorraadhaan jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bishaan qorraalleen erga dhiidhee haala kana fakkaatuun dhimbiibbaa kennan dhimbiibannee meeshaa qulqullina qabu tahuu qaba. Sirritti gadi fageenyaan daa'imni waan xiqqoo eeggata meeshaan isaa qulqullina tahuu qaba. Booda sanii bishaan qorraan haala kana fakkaatuun dhiidhee ammas maal goona ataraa kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bishaan qorraan irra deebinee dhiidhaa sirri dhiquu qabna. Sirritti eega affeellellee osoo affeellinis dhiquu qabna. Eega affeellellee sirri dhiidhee booda sanii dhimbiibnee jechuu sirritti walumaa galatti meeshaan daa'ima keenya kumuyyuu qulqullina kan eeggate parsantii 100 takkallee osoo hin hir'atin kan eeggate tahuu qaba. Booda sanii isaanii qulqullutti naynee aanan hanga reefisan jechuu milli 30 hanga 35 aanan daa'ima keenyaa xunxoo daa'imaatiin safarree itti naqannee booda sanii haaluma amma argitan kanaan daakkanna isallee jechuu haaluma wal fakkaatuun tartiibni tokko garuu wantoota fayyadamnutu garagara malee akka argitan kanatti daakkannee karree fi bulee magariisni suni abukaadoodha. Kuni ammoo ataraa asheetaadha. Ataraa namni hin beeyne hin jiru jedhee yaada. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya haala kana fakkaatuun ataraa keenya erga geessinee daa'ima keenya nyaatan jalqabsiisuuf akkasuma immoo nyaachisuuf yeroo hunda nyaata filatamaa fayya qabeessa tahee nyaachisuu hin dandeenya isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya dhimmi daa'immanii baay'ee cimaadha. Akkaan qulqullinni keessattuu sirriitti eeguu qabna. Sirriitti haayinu isiniin jedha. Amma itti aansinee ammoo bishaan distii qulqulluu kan daa'imaa distiin kophaa tahuu qaba. Distii qulqulluun dhiyeeffannee bishaan keenya ibiddarra kaa'annee bishaan erga danfee jedhee kan itti aansinu ammoo kaarotii dhiidhee quuncifnee kattafannee yookiin mummurannee kaarotii kana affeellaa daqiiqaa 10 dhiifama na folcha jecha daqiiqaa 15 hanga 20 kan affeellu kaarotii kana jechuudha. Booda sanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bishaan isaa keessaa dhimbiibnee yookiin keessaa goysine daqiiqaa 20tti hin bilchaata. Maaliif jennaan yoo xiqqeessitanii kukkuttanii yookiin mummurtanii jettan hin bilchaata daqiiqaa 20 keessatti. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya erga inni bilchaatee geessamee jedhee dhimbiibnee isallee bishaan qorraan bishaan qulqulluu taheen irra lollaanee isaaniin naynee booda sanii ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya innis aanan xiqqoo nu barbaachisaa. Maaliif jennaaniin innis yoo daakkamee jedhe lallaafuudhaa waan bilchaateef ufumaayyuu akka shoorbaa hin taha. Booda sanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haaluma argitan kanaan akka bareedutti hin daakkamaa. Kaarootiinis nyaata hedduu filatamaa fi akkasuma jaalatamaadha. Daa'ima keenya haa nyaachifannuu haala argitaniin maashinuma reefisanii daayine kunoo akkuma argaa jirtanitti maasha Allahu ta'ala firaafiree barbaadan jechuudha. Haala kana fakkaatuun daa'ima keessan ji'a 6 jalqabdanii nyaachisuu hin dandeettanii. Ani kuni qophii jalqabaati. Itti aansee inshallah qophii biraa kan isiniif qopheessu taha. Kana guutuu guyyaa tokko nyaachisuu osoo hin tahin jijjiiraa har'aa yoo muuzii gootan boru abukaadoo iftaan kaarotii akkasitti ataraa jijjiiraa deemtan horaa bulaa.